Ya, alhamdulillah gabbuuti si ziyaaru fadhe. Gorsaan sirraa fudhachuu fadhe. Umrii waggaa dhibbaa 25 akkamitti duboo jajjabaa bara amma nurra namoonni hedduu akka keenyaa kun dulloomanii jiran. Anturu waan loonii tiniin guddadhee. Maaliin guddatte? Aannan. Aannan loonii? Deemaa. Haya. Dhadhaa. Haya. Malee danfan beeynu waa duretti. Lafuma sanii niin jabaa. Haya. Aannan looniitii fi. Aannan looniitii fi deema malee. Hiika. Dhadhaa malee midhaan kan halkan teenyu fa'a. Aannan loonii deema. Dhadhaan xixanii? Dhadhaa buddeenaan bashtaa kana nyaanna. Hiika. Waan dura akkasii nyaatan saniitu hanga ammaa isin jabeessa. Ammaatti na wayya jaga umurii rabbi naa kanne. Ama dhibbaa 20. Baasaa wajji naa kanne. Maashaallah, maashaallah. Hay, yeroo iddoo masgibiraa kanatti salaattanii hin dadhabattan, hin ifattan, masgida kanatti salaattan. Taraayii. Masgida kanatti. Soomana kana yeroo hundaa asitti dabarsita. Ama 15 salaatu. Ama 15. Maqaa keessan ilaa akaakootti eenyu? Maqaa keessan ilaa akaakoo. Nuyi maamee. Maqaa keessan. Maqaa keenya. Amma gaaxalaarra jira. Laal abbaa kiyya namni isinirraa barnoota fudhachuu qaba. Beekumsaas fudhachuu qaba. Ibaadara jajjaboodhaa akkaan isin dhageetti masgidaa hin haftan soomana masgidatti salaattan umrii jajjabaa haamata 120 nuti yooni amma 125. Eeyyaati amma isheen magaalaa sana keessa barbaadee dhabe. Jechu barbaadee dhabe magaalaa sana keessa. Biyya teenyaa hoo harkuma kiyya kanaan hin laati guuree fite abbaa nyaanti yoo na biraa dhumtee. Maashaallah. Yaa Rabbi umrii dheeressi nutis akka abbaa kana. Hanga bilchaatutti. Amiin amiin. Wallahi hanga bilchaatutti. Amiin wallahi. Bilchaatan malee bilchaatan dhugaa bilchaatan. Du'an malee seenutan dhaqanii beeku. Hanga bilchaatutti miidhachiisi yaa kan. Amiin amiin. Du'aa isii amiin wallahi abbaa. Maqaa keessan nuuf hin himtani? Sheekh eenyu jaamtan? Muhammad Adam Ali jedhani. Muhammad Adam Ali. Eessatti dhalattan? Biyya Burraati. Obarratti eessatti qaraatan qaraatii? Qaraatii achuma qaraa. Achi qaraatanii? Namoota barsiistan ni qabdanii? Muftii jira muftii. Muftii. Sheekha muftii jira kan biitti afran qal'ootti deemtee qaraati. Maashaallah. Namoota hedduu qaraasitanii jirtanii? Eenyufaa isin jala qara eenyufaa beetan? Eenyufaa beetan sheekota keessaa? Sheekota keessaa sheekuma Jimmaa. Sheekha Sanjaada. Ayyee maasoo. Sheekuma Qawwee. Ammaasoo. Hundi. Maashaallah. Amma Yusuf Haji. Maashaallah. Subhanallah. Rabbiin akka fare qaba. Ani yeroo mucaan kun ilaala Hamzaa jedhaniin isaan natti hime. Sheekha kanaati jira naan jee. Nama jabaa masgidaa hin hafu taraayee masgida salaataa akka keenyaa kanatti finifatu. Bakka niin baraa jeetiin siin baraa jee osoo sammuu keessaa si qabu amma kun nagarsiise. Bari isaan naan jee baabaan. Wallaahi hedduun gammadisiisaa garuudhaaf. Siin ziyaaraa. Wajjin nan dabartu. Wajjin salaataa. Wajjin salaataa. Wajjin waan geesse. Waan feete jiraatu illee salaata qaalii rabbii godhi. Salaatu sagadi. Sifi guutaan waa hallee usiif kan. Qaalii isaa san gootee salaata qatee subattee qaalii isaa san goote. Suma gabbisa malee gootaan si biraan dhirrisu. Muraata kee. Maashaallah. Akkasitti sitti dhaammadhe. Taatee abshee. Abbaar kaameraa qabu.